Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 21-34tti nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuus bidiruudhaan deebi'ee ciisaa bishaanichaa yommuu ce'etti namoonni baay'een gara isaatti walitti qabaman. Namoota baay'ee jedhame. Namoota baay'ee jedhame tokko. Namoota baay'ee Waaqayyoon eebbisu. Namoonni baay'een gara isaatti walitti qabaman. Inni immoo qarqara bishaanichaa ture. Yommus warra geggeessituu mana sagadaa keessaa tokko maqaan isaa Yaa'iroos kan jedhamu dhufee Yesuusin argee miilla isaa jalatti dhufee mucaan koo dhukkubsattee du'uuf jettiitii akka isheen fayyitee jiraattuu fi adaraa kottuutii harka kee isheerra kaa'ii jedhee jabeessee isa kadhate. Kanaaf Yesuus Yaa'iroosii wajjiniin in adeema ture. Namoonni baay'eenis isa duukaa in bu'u turan. Amma ammaatti kan dubbisee walitti qabatee waan jiruuf malee kutaan irratti dubbachuu barbaadu lakkoofsa 25-24 isa jiru jechuudha. 25 akkas jedha. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turteedha. Asirraa jalqaba jechuudha seenaan irratti dubbachuu barbaadu. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe. Haa ta'u iyyuu malee qooda itti fooyya'u ittuma hammaataa adeeme. Isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse, waa'ee Yesuus jedhama. Waa'ee Yesuus, haalleluuyaa. Dubartiin kun waa'ee Yesuus yommuu dhageesse lakkoofsi 27 namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa tuqxe. Isheen uffata Yesuus yoon tuqellee naan fayya jettee garaa isheetti yaaddee turte. Achumaan lolaan dhiiga ishee hin cite. Isheen immoo dhukkuba isheetti akka fayyite itti dhaga'ame. Yesuus yeroo sana humni fayyisuu isa keessaa akka ba'e beekee namoota gidduudhaa galagalee eenyutu uffata koo tuqee jedhee gaafate. Bartoonni isaa immoo akka namoonni si dhiiban ituma argitu eenyutu na tuqe jettee gaafattaa jedhaniin. Yesuus garuu ammayyuu nama isa tuqe arguudhaaf naannoo isaa ilaale. Kana irratti dubartittiin waan ishiidhaaf godhame hubattee sodaachaa room'aa dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhoofte. Dhugaa ishee hundumaas immoo isatti himte. Yesuus immoo yaa intala koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi. Dhukkuba keettis kan fayyite ta'e isheedhaan jedhe. Haalaleluuyaa. Gooftaa hundumaa dandeessu si barbaachuu dhufneerra sirraa dhaga'uu feenaa sirraa barachuu feenaa dubbii keetu jireenya waan ta'eef fooniif dhiigarraa nu ga'eera kan kee garuu nu ga'uu hin danda'u. Kanaaf nuti dhibbadha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. So amantii addaan illee waa'ee dubartii kanaa kan argee dubbachuu barbaadee fi dubartii kana Maarqos yeroo kaa'u waa'ee dubartii kanaa dubartiin kun waggaa 12 dhiigni ishii dhangala'aa akka ture hima. Akkasuma immoo mucaan Yaa'iroos immoo isheen dhukkubsatte kuni dhumarratti macaafa qulqulluu seenaa sana amma dhumaatti yoo dubbistan wangeela Maarqos kana Luqaasii fi Maatiyoosis galmeessaniiru. Seenaa sana hundumaa dubbisanii daa'imni kun daa'ima ganda 12 yookiin waggaa 12 akka isheen turte dubbata macaafa qulqulluun. Sababii kana dubbatuuf qaba. Isa gara booddeetti miti deebi'a. Haa ta'uuti garuu dubartiin kun dhukkuba waggaa 12 yookiin rakkina dhiigaa kan waggaa 12 qabdi turte. Rakkina waggaa 12 fi yookiin immoo dubartiin kun waggaa 12 fi rakkina dhiigaa qabaatte. Rakkina dhiigaa qabaatte. Dhukkubni ishee kun it was incurable waan fayyuu danda'u ture. Sababiin isaa seenaa macaafa qulqulluu irraa gaafa dubbisnu hakiimota baay'ee bira deemtee gargaara warra isheen gargaaran jettu yaaddu bira iddoo baay'ee deemtee horii ishee fixxee qabeenyaa ishee fixxee karaa tokko duwwaa miti kan isheen dhiigaa turte karaa baay'eedhaan dhiigaa turte faayinaanshaaliis dhiigaa turte dhiigni jireenya ishee keessatti immoo dhangala'aa ture karaa baay'eedhaan dhiigaa turte dubartiin kun. Kanaaf dhukkubni ishee kun dhukkuba fayyuu danda'u hin turre jechuudha. Kanaaf nama abdii kutachuun dandeessu hin turte jechuudha. Garuu immoo dubartiin kun dhumarratti jireenya ishee yeroo ilaallu rakkina dhiigaa isa waggaa 12 duwwaatu hin ta'in amantii addaa immoo qabaatte. Amantii addaa qabaatte.
Isa kana irratti dubbachuu barbaada. Waaqayyos laphee kootti kan dubbatee jireenya koo jajjabeesse kana waan ta'eef. Dubartiin kun kan isheen ittiin beekamtu yookiin immoo warri Fariisotaa yookaan waa'ee dubartii kanaa annaawunsii godhanii beeksisanii dubartii ishii rakkina dhiigaa qabdu waggaa 12 jedhanii dubbatu ishee. Dubartii rakkina dhiigaa qabdu ganna 12 waggaa 12 jedhanii dubbatu ture. Har'a garuu Yesuus Kiristoos bira dhuftee dubartiin rakkina waggaa 12 qabdu kuni dubartii ishii namoota 12,000 gidduudha amantii addaa qabdu taate. Haalleluuyaa! Namoota baay'ee gidduudha. Anatu 12,000 jedhe baay'eedha waan ta'aniif waggaa 12 wajjin waan kanaa deemu barbaade. Dubartii rakkina dhiigaa qabdu waggaa 12 isheen ittiin jedhani dubartii amantii addaa qabdu namoota 12,000 gidduudha taatee as baate galanni Waaqayyoo ta'u. Rakkina addaa fi amantii addaa. Amantiin dubartii kanaa kan inni jalqabee gaafa dhukkubisuun ishee jalqabe miti. Akkas miti. Gaafa dhukkubisuun ishee jalqabe amantiin kun ishee amantii akkasii qabdu turte dubartiin kun. Gara mana qorichaa deemaa turte hakiimota gaariidha. Mana yaalaa dhaquuni, beektota bira dhaquuni gargaaramuun gaariidha. Nama gargaara taanaan gaariidha. Garuu dubartii kana gargaaruu hin dandeenye. Kanaafuu waan qabdu hundumaayyuu inni kun qoricha kanatti kennaa achi dhaqi jedhaanii as dhaqi jedhaanii iddoo akkasii waan baay'ee jechuu danda'u. Baay'ee isaa haasa'uun barbaadu asirratti barreeffamee jiru waan ta'eef. Garuu kana gochuun ishee yaadii kan hundumaa gochuun ishee gaarii ta'etu jiru amantii ishee gaafa sana jalqabe. Amantii ishee yoom jalqabe? Gaafa waa'ee Yesuus dhageesse jalqabe. Haalleluuyaa! Waa'ee Yesuus gaafa dhageesse dubartiin kuni maal jette jedha lakkoofsa 27 dhaqee yoon dubbise 27-28 isheen waa'ee Yesuus yommuu dhageesse namoota sana gidduu dugda isaa duubaan dhuftee uffata isaa isheen maal jettedha uffata Yesuus yoon tuqellee nam fayyadettee garaa isheetti yaaddeetu. Garaa isheetti yaaddeetu turte inni jedhu kun amantii turte jechuudha. Dhaqee uffata Yesuusiin yoon tuqe nam fayyaa jettee amante. Haalleluuyaa! Wayyaa Yesuusiin tuquu maaliif barbaadde? Inni tokkoffaani aadaan ishee dhowwa akka isheen haala ishee keessa jirtu sana keessatti yoo fakkeenyaaf dhaqanii macaafa Leewwotaa boqonnaa 15 lakkoofsa 25 hanga 27 yoo dubbisan Leewwota 15 25 hanga 27 yoo dubbisanii seenaan dubartii akkasii maal akka ta'e lafa kaa'ee jiran achi dhaqee dubbisuu barbaaduma. Isin yeroo biraa dubbifachuu dandeessu macaafa qulqulluu hin dubbifattu waan ta'eef I trust you guys. Dubbifadhaa Leewwota 15 25 hanga 27 seenaa dubartii kanaa ibsa jechuudha. Maali haala akkamii keessa akka isheen jirtu maal ta'uun akka ishee irra jiru ibsa jechuudha. Kanaaf aadaan dubartii kana manatti ishee dhowwa jechuudha. Ati qulqulluu miti jedha. Aadaan sun jechuudha. Ati qulqulluu miti. Kanaafi lafa qulqullootaan naqin jedhaan aadaan. Dhageessanii? Ati qulqulluu miti waan ta'eef mana kee taa'e iddoo qulqulluun taa'e san taa'e malee gadi hin bahin jedhaan. Dubartiin kun garuu amma kan isheen dhuftee wayyaa Yesuusiin tuqxuu fi dhokattee kan isheen tuqxuu fi aadaan sun waan ishee qabuuf. Garuu wayyaa Yesuusiin kan isheen tuqxee fi Yesuus Kiristoos wayyaa sana keessa jira. Ameen. Haalleluuyaa. Yesuustu keessa jira wayyicha keessa. Namoonni baay'een iddoo sana Fariisonni fa'aan fakkeenyaaf namoonni gurguddaan wayyaa gati jabeessa uffatanii suufii kana birrii meeqaan akka bite beektaa? Kophee kana meeqaan akka bite beektaa? Namoonni jedhan achi turuu danda'u, jiraachuu danda'u. Isheen garuu wayyaa gati jabeessa dhiisteetu Yesuusiin isa guddaa isa ulfina qabeessa wayyaa sanni keessa jirutu yoo naqee wayyaa isaa tuqe sanni keessa jiru sana yoo naqee tuqe naan fayya jettee amante. Haalleluuyaa! Wanti Yesuus keessa jiru seenaa namaa jijjiira. Haalleluuyaa! Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi Yesuus Kiristoos keessa jiru. Waldaan Yesuus Kiristoos keessatti waaqeffamu, Waaqayyo keessatti waaqeffamu. Seenaa namaa jijjiira. Haalleluuyaa! Kanaaf dhuftee wayyaa Yesuusiin kan isheen tuqxeef. Ogeessonni biyya lafaa ishee fayyisuu hin dandeenye. Gooftaan Yesuus garuu Waaqa addaati waan ta'eef har'a dubartii kana seenaa ishee jijjiire. Egaa dubartiin kun yeroo dhuftee Yesuusiin tuqxe ishee duwwaa miti kan tuqame. Ishee duwwaadha. Yesuus iyyuu hin tuqame. Kan na dhibe kana. Gooftaa Yesuus iyyuu hin tuqame yeroo isheen dhuftee isa tuqxe. Sababiin isaa Gooftaa Yesuus achitti gadi yeroo dhattanii lakkoofsa 31 ilaaltanii dubbistanii
Gooftaa Yesuus lakkoofsa namarraa kan Yesuus yeroo dhuma sana humni fayyisuu isa keessaa akka ba'e beekee namoota gidduudhaan galagalee eenyutu uffata koo tuqee jedhee gaafate. Eenyumatu na tuqee? Eenyutu uffata koo tuqee? Yeroo inni jedhu warri kaan hundaa'u Gooftaa Yesuusitti kolfan. I think warra barreessan keessaa Luqaas yookiin Maatiyus maal Phexros jedhee maqaadhaan namni barreessa tokko Phexrostu iyyuu akkas jedhee Phexros maal jedheedha? Atiitu namni hamni kun namni baay'een utuu sitti bu'aa jiru, utuu si dhiibaa jiran, utuu si cinqaa jiran, nama natti bu'e jettaa jedhe. Gooftaa Yesuus garuu tuqaan kun tuqaa addaa jedhe. Haalleluuyaa. Humna fayyisuutu na keessaa ba'e. Tuqaa isa kan keessanii miti jedhe. Akkasiin na tuqxanitti nan tuqne ishiin haalleluuyaa. Amantii addaatiin dhuftee Yesuusin tuqxe haalleluuyaa. Yesuus keessa humna fayyisu ekstiraakti goote. Impaste keessa. Baaftee jireenya isheetti galchite haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaa Waaqayyoon keessaa humna kan nuyi baafannu lallaba bareedaadhaa miti yookiin immoo professional preacherii taane miti. Yoo faarfachuun keenya gaariidha, waaqeffachuun keenya gaariidha, waaqayyo hojjechuun keenya gaariidha, kadhachuun keenya gaariidha, hundumtaa gaariidha. Kadhata dheeraa waan kadhanneef lallaba baay'ee professional ta'e waan lallabneef utuu hin ta'in amantiidhaan waaqayyoon keessaa humna baafachuu dandeenya. Haalleluuyaa. Amantii addaa nu barbaachisa jechuudha. Amantii addaa. Dubartiin kun amantii addaatiin dhuftee yeroo Yesuusin tuqxe eenyutu na tuqee jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafateera waan ta'eef. Eenyutu uffata koo tuqee yeroo inni gaafatu bartoonni Saamu'eelidha. Akka namoonni si dhiibaniitu argitu eenyu na tuqe jettaa jedhanii Yesuusin garuu ammayyuu nama isa tuqu arguudhaa fi naannoo isaa asii ilaalaa ture asii barbaada jedha macaafni kun. Gooftaa Yesuus beeka akka dubartiin kun dhuftee isa tuqxe. Garuu ija fooniitiin ishee arguu barbaade. Foon uffatee jira yeroo sana Yesuus. Ija fooniitiin ishee arguu barbaade jechuudha. Iji foon immoo murtaa'aadha. Iddoo hundumaatti arguu hin danda'u. Girgiddaa keessaan cabsee arguu hin danda'u. Namoota keessaan darbee arguu hin danda'u. Yesuus hafuuraan hin arga. Garuu ija fooniitiin ishee arguu barbaade. Eessa jirti dubartiin kun jedhee yeroo asiif achi barbaadu isheen iyyuu dhuftee Gooftaa Yesuus Kiristoosin dhuftee miilla isaa jalatti kufteetu haala ishee seenaa ishee hundumaa Gooftaa Yesuusitti ishee himattu argina. Maal keessa akka turte, maal keessa akka darbite, waa'ee Yesuus guyyaa dhageesse kaatee garuu Yesuus akka inni seenaa ishee jijjiiru kan barte guyyaa waa'ee isaa dhageessee akka inni yoon dhaqee shaashanuma wayyaa isaatii, andaara wayyaa isaatii yoon tuqe nan fayya jettee waan amantii kana hundumaa yeroo isheen itti himte Yesuus akkas jedheen. Yesuus immoo yaa intala koo amantii keessa isa nagaadhaan dhaqi. Dhukkuba keettiis kan fayyite ta'ee ishee waan jedheera. Paasteroonni kana caalaa beekuu danda'u. Garuu seenaa macaafa qulqulluu keessatti dubartiin Yesuus intala koo yookiin mucaa koo ishee dubaraatti jedhe dubartii kana dubaara jedhama. Maariyaam fayyadamas hin jenne Yesuus intala kootu jedhu hin argine. Warra kaaniin warra sabaa keessatti dhiyaatan iyyuu intala koo hin jenne. Dubartii kanaan garuu intala koo jedhee ishee waame. Aadaan maal jedhaan ture dubartii kanaan isin jedheera ati qulqulluu miti jedhaan. Kanaafuu lafa namaayyuu nufinii jedhaan. Yesuus garuu ishee qulqulluu hin taane kanaan intala koo jedhe haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Har'as nuun wayyee waaqayyo mucaa koo nuun jedhan mararfata. Jaalalli isaa adda maqaan waaqayyoo eebbifamu. Haalleluuyaa. Inni duraagaa dubartiin kun amantii addaa qabaattee amantii addaatiin dhuftee Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhiyaattee amantii ishee isa adda ta'e kanaan humna addaa Yesuusin keessaa baafachuu isheeti. Waaqayyo warra amantii qabu wajjin hojjeta jechuudha. Warra amantiidhaan Waaqayyo haala keessa jiru jijjiiruu hin danda'a. Dhukkuba kanatti na fayyisuu hin danda'a. Isa kanarraa seenaa koo jijjiiruu hin danda'a. Jennee yeroo Yesuus Kiristoosin amannu garaa keenya guutuu inni dhugumaan amantiidhaan yeroo isa waliin hojjennu isa yeroo amantiidhaan isa eeggannu seenaa keenya jira. Inni lammaffaan dubartiin kun akkuma jalqaba tuqee ture humna aadaarra darbitee yookiin immoo humna aadaa cabsiteetu Yesuus keessaa humna addaa waaqachuu dandeessa. Humna aadaa cabsiteetu. Aadaan yookiin kalchariin akkuma duratti dubbate dubartii kana mana taa'e waan jedhuufi harka ishee hidhee duubatti jireenya ishee hidhee eenyummaa ishee hidhee mana ishee kaa'a aadaan. Aadaan hidhee ishee kaa'eera. Garuu amantiidhaanitu humna aadaa kana isa aadaan ishee hidhe kana isa haalli ishee hidhe kana isa wanta adda addaa hidhee mana ishee kaa'e kana amantiidhaan cabsitee darbite dubartii kun garuu humna aadaa cabsitee kan isheen baate amantiidhaan jechuudha.
Arra baay'ee akkamiin tajaajille waaqayyoof akkamiin hojjenne wanti nu qabu wanti baay'ee jiraachuu danda'a. Humna adda addaa nu danda'a. Humni aadaa, humni yookiin immoo haalli nuyi keessa jirru. Wantoonni nuyi baay'ee akka dubbii waaqayyoo hin dubbanne nu godhan yoo nu qaban nuyi garuu ani isin garuu akka dubartii kanaa ishee irraa kan nu qabu. Amantiidhaan humna aadaa sana cabsee akka isheen baatu. Humna duubatti nu harkisu sana cabsinee bahuu kan nu dandeenyu. Amantiidhaan. Amantiidhaan. Waaqayyo yeroo gooftaa fudhannee kaane jireenya keenyaanii, jireenya hafuuraa keenyaanii, jireenya amantii keenyaanii gooftaa qabna waan ta'eef wanti hundumtuu isaa wajjin akka nuuf kennamu nutti dubbata. Fayyinni isa akka nuuf kennamu, wanti nu barbaachisu akka nuuf kennamu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32 lallabaa gara xumuraatti fiduu barbaada. Roomee 8:32 dubbisuu barbaada. Akkas jedha Roomee 8:32. Waaqayyo ilma isaatuu mararsifatee hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee waan hundumaa immoo ilma isaa wajjiniin tola nuuf hin kennuuree jedha. Amma seenaa dubartii kanaa wajjiniin yaada kana walitti fiduu barbaade dubartiin kun fayyina barbaaddi. Mana qorichaa lafa isheen nattusi, hakiimota hundumaa bira kan isheen nattusi, fayyina kan isheen barbaaddu jechuudha. Fayyina jireenya isheetii fayyina barbaaddi, dhukkuba isheerraa fayyina barbaaddi, haala keessa jirturraa seenaa ishee jijjiiruu barbaaddi. Nullee akkasuma jireenya keenya keessatti jijjiirama barbaadna, jijjiirama hafuuraa barbaadna, karaa adda addaatiin jijjiirama barbaadna. Ergi gara waaqayyoo dhufne haalli keenya akka yaada waaqayyootti akka ta'u fedhii qabna, barbaacha qabna, amantii qabna. Macaafa qulqulluun immoo yeroo nutti himu waaqayyo ilma isaa utuu mararsifatiin erga nuuf kenne waan hundumaa immoo nuuf hin kennuuree jedhamne. Fayyina nuuf hin kennu, haala hundumaarraa nuuf hin kennu yookiis immoo waan jireenya keenyaaf barbaachisu guutummaadhaan guutuutti nuuf hin kennu jedha. Garuu asirratti kan inni dubbatu jala muree maal jedhaa? Waaqayyo ilma isaatuu mararsifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaa immoo ilma isaatii wajjin Iyesuus Kiristoosii wajjin nuuf kennaa. Iyesuus Kiristoosii wajjin nuuf kenna. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti nuyi baay'ifnee barbaannu amantii addaa qabaachuudhaaf wanti nuyi baay'ifnee barbaannu wantoonni sun Iyesuus waliin ta'uu isaanii jechuudha. Haalan an barbaade sana keessa amantiin koo hammam yoo adda ta'e waan Yesuus keessa jira naaf nu jiru. Hammam yoo adda ta'e amantiin koo. Amantiin keenya hammam yoo adda ta'e waan Yesuus keessa jira nu jiru jechuudha. Waan Yesuus keessa jiru gara jireenya keenyaatti nuuf mul'isa malee. Waan Yesuus keessa jiru nu waaqayyo nu eebbisa malee. Isa Iyesuus Kiristoos keessa jiru. Arragaa jireenya keenya keessatti amantii addaatiin gara waaqayyootti dhiyaachuudhaaf yeroo barbaadu, amantii addaatiin gara waaqayyoo dhufu yeroo barbaadu. Isa waaqayyo keessa jiru, isa waaqayyo keessaan mul'atu, isa waaqayyo keessaan argamu garaa keenya guutuudhaan barbaadu jechuudha. Tokko immoo dubartiin kun kan isheen goote amantii addaatiin Yesuusin barbaadu ishee duwwaa miti. Amantii addaatiin Yesuusin barbaadu ishee duwwaa osoo hin ta'in garaa ishee guutuu Yesuusin barbaadu. Garaa guutuu kan isheen ittiin Yesuusin barbaadde maaliif jettanii yoo na gaafattanii kanaan dura iddoo baay'eetti qabeenya ishee waan qabdu hundumaa dhangalaasetti. Hakiimota baay'ee bira deemteettis ni jedheera. Hakiimota aadaas haa ta'u, hakiimota warra meedikaaliidhaan beekamanis meedikaal dooktarsis ta'uu danda'a iddoo adda addaa deemteetti fayyina barbaacha. Kanaaf abdii kutattee wanti itti kanaan dura gargaaramaa ture nan gargaarre waan ta'eef isa kanas maal gochuu danda'a jettee dhiisuu dandeessi. Garuu ishiin garaa guutuudhaan gooftaa Yesuusin barbaadde jechuudha. Garaa guutuudhaan dhaqee yooni Yesuusin yoo tuqee naan fayya jettee garaa ishee guutuu Yesuusin barbaadde.
namoonni amni sun warri amma sana baay'atan Yesuusin duukaa callumaan deeman iyyuu malee isheen garuu garaa guutuudhaanitu Yesuusin barbaadde turte. Kaaleebiinis torban yeroo darbe waa isaa dubbachuudhaaf kan hin ture adda wanti isa godhe macaafa qulqulluun yeroo dubbatu wanti adda isa godhe garaa guutuudhaan Waaqayyoon duukaa bu'ee jedha macaafa qulqulluun. Garaa guutuudhaan na duukaa bu'e jedhee kan dhugaa ba'eef Waaqayyoon ture waa'ee Kaaleeb yeroo dubbatu. Kanaaf nuun yeroo Waaqayyo tokkoffaa kan inni jireenya keenyaaf nu kennu waan Yesuus keessa jiru jennee. Inni Yesuus Kiristoos keessa jirre nuuf ta'uu hin danda'u, nu barbaachisus. We don't need it. Yesuus keessa jiru taanaan nu barbaadu. Guddina isa ta'u, maalis haa ta'u, jireenya kamiyyuu haa ta'u, Yesuus Kiristoos keessa jiraachuu qaba. Yeroo check pointii keenya waan sana keessa Yesuus jira isa jechuudha. Yaada sana keessa Yesuus jira. Waldaa sana keessa Yesuus jira. Jireenya sana keessa Yesuus jira. Namoota nuyi wajjin walii galuu barbaanne kana keessa Gooftaa Yesuus Kiristoos jira. Jira taanaan nu ta'a jiraachuu. Hin jiru taanaan ta'a. Amma namni kun immoo garaa isaa guutuu Waaqayyoon duukaa nama bu'u ture Kaaleeb. Iyyaasuuf Kaaleebii jara warra sana baay'atanii wajjin yeroo ba'anii Museen nama 12 kan hin erge. Namoota 12 Museen erge keessaatii Iyyaasuuf Kaaleeb duwwaadha garaa guutuu kan Waaqayyoon hordofaa ture. Garaa guutuu kan Waaqayyoon barbaadaa ture. Waaqayyos waa'ee Kaaleeb yeroo dubbatu inni garuu garbichi koo garuu garaa isaa guutuu na duukaa bu'e yeroo biraatti deebi'ee dubbachuu nan danda'a. Garuu amma waan tokko waan inni dubbachuu barbaade kan inni dhaale Kaaleeb kan inni dhaala sana argate dhaala sana bira garuu kan inni danda'e garaa isaa guutuu Waaqayyoon barbaaduusaa dursee Waaqayyo akka isa dhaalu gochuusaa. Haalleluuyaa. Ofii isaatiin dhaala argachuusaa dura Kebrooniin dhaaluusaa dura Waaqayyo akka isa dhaalu barbaade. Haalleluuyaa. Jireenya isaa akka inni dhaalu barbaade. Dubartiin kunis immoo Yesuusin tuquu ishee dura Yesuusin tuqamte, waa Yesuusin tuqamte, fayyisaa ta'uu isaatiin tuqamte, inni hakiimota ishee kanaan dura dhaqxe irraa adda ta'uu isaatiin tuqamte. Haalleluuyaa. Jireenya koof jireenya keessaniin kan tuqu Yesuus Kiristoos adda ta'uu isaa yeroo hundumaa gaafa barbaadu. Gaafa hubannu warra kanaan duraarraa isa kanaan dura keessa turerraa Yesuus adda ta'uu isaa. Kaaleeb warri sun yeroo dhufanii namoonni sun gurguddaadhaan dhedheeroo ijoollee aanaa achi jira, Gooliyaad fa'aatu achi jira jedhama garuu. In other words, they are talking about Goliath. Gooliyaad fa'aatu achi jira, warra gurguddaatu achi jira. Namicha eenyudhaan Kiriyaan Arbaa namicha jedhamu, Arbaan kun nama guddaa ture jedhama. Warra aanaa ijoollee Niifiliimtu keessa jira, hojjaa isaanii gubbaa sana ka'aa isaan gurguddaadha. Nu isaan biratti kuruphisa fakkaannaa jedhama. Kaaleebiif Iyyaasuun garuu yeroo jarri nuyi kuruphisadhani isaantu guddeenii nuyi immoo isaan nyaannaa jedhama. Haalleluuyaa. Isaan akka nyaata keenyaatti. Akka kuruphisaattis ni ilaala isaan ijoollee Waaqayyooti. Mo'ichaan deemnaa dhani. Kanaafitu jabaatanii mo'icha bira gahan. Dhumarratti waa'ee namicha qotee bulaa sooressa tokko waan hin dhagee tokko isinitti himeen lama qotummaa. Namichi qotee bulaan sooressa kuni lafa qabaa qabeenya qabaa baay'ee sooressa badhaadhaa ture. Dureessa ture jechuudha. He was a rich man. Garuu lafa baay'ee barbaade itti dabalee lafa qabaachuu barbaade ammas dabalee iddoo baay'ee qabaachuu barbaade. Waa'ee jara warra kudhanii warra Iyyaasuuf Kaaleeb duukaa turanii Kaaleebiif Iyyaasuun dhaalanii isaanii immoo lafa onaa keessa takka isaan hafan kutaan sun yeroo ta'anii macaafa seera lakkoofsaa 17:13 dubbisanii waa'ee isaanii isinitti hima. Akkasumas immoo macaafa Iyyaasuu 14:15 yeroo dubbisan seenaa sana isin ibsa gaarii godhee macaafa qulqulluu. Namichi kuni lafa baay'ee waan barbaadee fi warra lafa dhaalchisanii naqee gaafa inni gaafatu lafi ganama tokko dhufteedhani ganama bariidhaan dhuftee guyyaa guutuu hamma dirra deemte sii kennan hamma dirra deemte kabarii goote lafa sana kan keetii ittiin jedhan lafi amma dirra deemte sun hundumtuu kan keetii jedhani boo baay'ee gammade baay'ee deemuu barbaade baay'ee rafiiquu barbaade lafa sana baay'ee dhaalaa jedhee gammadee ganama bariidhaan dhufe garuu haala tokko kaaniif kan itti lafa baay'ee irra deemte sana dhaaluu dandeessu jedhan utuu aduun hin lixin iddoo kaatetti yoo deebitee jedhan bakka irraa jalqabdetti aduun itti seenin yoo deebite fakkeenyaaf asirraa jalqaboo ta'e deemaa oolee galgala charchii kanatti deemuu qaba jechuudha. Iddoo kanatti deemuu qaba. Lafa sana dhaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf utuu aduun hin lixinii iddoo irra deemte hundumaa kana waliin geesse deebitee yoo as dhuftee lafa kana hundumaan dhaaltaatti jedhan. Gammadee ganamaan ka'een fiigee namichi baay'ee sassataadha waan hundumtuu naafatu jedha. Isa garii British person iddoo hundumaa dhaqee lafa kana argachuu waan barbaadee fi hin arganaan fiigaa aduu Arizoonaa kana keessa mooftan mudee kan danda'e fi guyyaa hin beeku.
karaa hundumaa kana keessa fiigee booddee gara waaree boodaa gaafa ta'u wanti isaan itti wayyaadame jechuudha. Aduun seenuu jechuudha waan ta'eef bakka irraa ka'eetti dafee deebi'uun qabalee amma immoo lafa fiigaa ariifachaa fiigaa sasraa caalaa fiigaa hafuura dhabaa fiigaa. Dhufee lafa jalqaba irraa ka'ee sana gaafa ga'u lafa ta'ee gaggabee jirti. Hinduu jechuudha. Namichi kun lafa baay'ee argatee ture. Garuu lafa inni dhaalee iddoo awwaalaa ture. Televiziyoon dabarre baay'ee sassadaa ture garuu kan inni dhaalee iddoo awwaalaa duwwaa ture. So jarri sunis warri kudhanii sun jechuudha guyyaa 40 dhaqanii lafa sana basaasaa turan yaadatu. Guyyaa 40 yaasuuf kaanii duukaa guyyaa 40 dhaqanii lafa sana hundumaa basaasanii ol ba'anii gadi ba'anii Kebroon isaa yaasuun argee kanas arganiiru bakka hundumaa arganiiru gaafa deebi'anii dhufan garuu lafa sana argatanii kan isaanis iddoo awwaalaa duwwaa ture. Kurnaan isaanii achi bakka isaatti waan dubbatu akka qulqulluu. Kanaafi wanti Yesuus keessa jirree hiikan qabu jechuudha. Ameen. Jireenya hin qabu. Ameen. Iddoo awwaalaa duwwaadhaan Yesuus keessa jira. Yesuus garuu du'aa qabuudha. Haalleluuyaa. Inni du'aa qabuudha malee awwaala miti Yesuus koo. Amantiin addaa. Haalleluuyaa. Du'aa qabuuf jireenya isa ta'e kana Yesuus keessa humna nuu baasa. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u Waaqayyo isin eebbisu.